kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Amma sa'aatii oduu irra geenyeerra. Warri haarawaa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan chaanaala keenya kan YouTube subscribe, like, share godhaatii maatii keenya ta'a. Akkasumas gama toora Telegraamiitiinis join godhaa. Toora Facebookaatiinis taaktoka dabalatee Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ka jedhuun argattanii. Har'aaf oduu qabannetti ceenaa nu duukaa turam. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya karraaf qabanne hangafoota oduu dursuudhaan isin biraan geenyam. Abbaa taayitaa gabaa kapitaalaa fi hooldiingii investimentii Itiyoophiyaa fi hooggantoota haaraa muudaman. Ameerikaan Itiyoophiyaaf deeggarsa namoomaaf doolaara miliyoona 97 akka kennitu ibsite. Obbo Geetaachoo Raddaan yaa'ii TPLF geggeessuuf karoorfame irratti akka hin hirmaanne ibsan. Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa dhimma wal dhabdee isaanii irratti torbee dhufu marii eegaluuf. Daarektera abbaa taayitaa gabaa kapitaalaa Itiyoophiyaa kan turan Biruuk Taayyee gaafatamummaa isaanii irraa kaafamuun isaanii ibsame. Bakka isaanii Aadde Haannaa Tahalkuu muudamaniiru. Daarekterri olaanaa abbaa taayitaa gabaa kapitaalaa Itiyoophiyaa ta'uun kan muudaman Haannaa Tahalkuu damee seeraa fi yakka diinagdeen wal qabatan irratti muuxannoo bal'aa akka qaban ibsamee jira. Waggoota lamaan darbaniif abbaa taayitaa gabaa kapitaalaa hundeessuurraa eegalee hoogganaa kan turan Biruuk Taayyee hojii geggeessaa olaanaa hojii hooldiingii investimentii Itiyoophiyaa ta'uun muudamaniiru. Dhaabbatni investimentii Itiyoophiyaa kun Itiyoo Telekoomii fi daandii qilleensaa Itiyoophiyaa dabalatee dhaabbilee mootummaa 27 of jala bulcha. Ameerikaan Itiyoophiyaaf deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 97 kennitu beeksiste. Kana keessa doolaarri miliyoona 87 deeggarsa baqattootaa fi ramadame. Ministeerri gargaartuu dhimmoota nageenyaa lammiilee diimokiraasii fi mirgoota namoomaa Ameerikaa kan ta'an Uzaaraa Zayaa daawwannaa Finfinneetti taasisaniin deeggarsa kana ifoomsan. Gargaarsi kun qaama deeggarsaa waliigalaa doolaara miliyoona 536 Ameerikaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadi argamaniif ramadde ta'uu ibsameera. Akka ibsa embaasii Ameerikaa irraa bahe jedhutti deeggarsi kun tattaaffii Itiyoophiyaan baqattoota miliyoona 1.8 ol keessummeessuuf taasiftuu deeggaruu fi fedhii deeggarsa namoomaa bal'aa biyyattii keessatti mul'atu furuuf kan kaayyeeffatedha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay fi itti aanaa dura taa'aa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF Geetaachoo Raddaa yaa'ii paartiin isaanii dhiyeenyatti geggeessuuf karoorse irratti kan hin hirmaanne ta'uu xalayaa dura taa'aa paartichaaf barreessaniin beeksisan. Xalayaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elitti barreeffame kanaan adeemsa diimokiraatawaa fi seera qabeessummaa yaa'ichaa irratti waliigalteen osoo irra hin gahamin akkasumas kan giddu galeessaa paartichaa irratti osoo hin murteessin sochiin taasifamu sirrii miti jedhan. Itti dabaluun sochii murna tokkoon amma gaggeeffamaa jiru paarticha kan diigu waan ta'eef cimsee nan morma jedhan. Waliigaltee ulaa galaanaa Somaalilaandii waliin mallatteeffame hordofee
wal dhabdee keessaa kan seenan Itoophiyaa fi Somaaliyaan torbee dhufu haala mijeessummaa mootummaa Tarkiitiin marii eegaluuf ta'uu ibsame. Ministeerri dhimma alaa Tarkii Hakan Fidan akka beeksisanitti ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii marsaa lammataaf torbee dhufu Ankaaratti wal argu. Torbaan darbee Finfinneetti daawwannaa hojii kan taasisan ministeerri dhimma alaa Tarkii ministeera muummee Abiy Ahmed waliin wal arguun dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuu ibsaniiru. Itoophiyaan daangaa fi abbaa biyyummaa Somaaliyaatiif beekamtii hanga kennitetti wal dhabdeen biyyoota lamaan furmaata argata jechuun isaanii Reuters gabaaseera. Itoophiyaan Somaalilaandii waliin waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessuu hordofee Somaaliyaan daangaa fi abbaa biyyummaa koo cabse jechuun mormuu ni yaadatama. Addis Standaartuu gabaase.